haati amma rabbi haa barakachiisu mootummaan keenya dabarse fuudhe magaalaa keessaa dhabamsiise alhamdulillah dheengadda gartanii magaalaan tortoree boo'iin tortoree dachiin gartee rabbi garagalee jee fuudhee magaalaa keessaa dhabamsiise baadiyyaa galche achi baan barbaadde achi dhaqii barbaaddadhu jeen. Dhugumatti jimaan akka Sheek Alii Jimmaa je'utti dachiidha tortorse magaalaa wasaqa godhe magaalaadha ajeeyse. Dheengadda gartanii magaalaan tortoree boo'iin tortoree dachiin gartee rabbi garagalee jee. Daawwattootaa fi hordoftoota ani Sheek Alii Jimmaa maaliifi jimaadhaan haraam yookaanuu halaal ja'a jechuudhaaf hin dhufne waan biraatiif hin dhufne. Wanni inni nani dhufee fi Sheek Alii Jimmaa tolchee bareecheeti beeka. Waan kana dogoggoraan je'e jechuudhas hin dandeenye. Tokkoffaa haasawaa sheekaa waliin dhageeffachaa deemna. Jimaan dachiidha tortorsee je boo'ii magaalaa balleeysee je dachiidha ajeeysee je akkuma amma dhageessan kana dhuguma rabbii jimaan dachiidha tortorse moo masgiida jaare jimaan miskiina beelawee nyaachise moo nama beeleyse billahi alaykum maali badiin jimaadha yoo jimaan haramii fi halaal kan jennu taate Sheek Musaa su'aalaa himee dabree bira kutee jira. Qur'aana keessaa bakka jimaan haraami jedhu abba takka gabbaasuun danda'an. Osoo hundi warri jimaan haraami jedhu kun walitti dhufee wal gargaarsifatee beekumsa isaanii. Talamadaati. Shajaratul musiibaa je'een. Bineensa hamtuu jechuun shajaratul musiibaa jedhan. Argitee shajaratul summi jedhan. Dhugumatti jimaan shajaratul musiibaadha. Akkuma sheeyni jedhu kana. Shajaratul musiibaa yoo taate darasaan biyya adda addaa dhuftee Harargetti teessee barattu san maallaqa jimaatiin immoo maallaqa gaaza biyya Arabaatiin naa deebisa. Achi bira naa kuti. Ganaadha qaraxa isaa takka takkatti bakka tana qaceelloon naa dhageeffadha. Ganaa qaraxatti ol fuudheeti gartee takka takkaan baala sitiin itti qaraxuun illee rafu jechuudha. Ilmaan bala. Ganaadha qaraxa isaa baalatti itti ol kaasuuf jiraataa mootummaan keenya. Mootummaan keenyaa je. Mootummaan keenya. Eenyu mootummaan baala qaraxatti baalatti qaraxa jimaatti ol kaasuu ta'a. Talamadaati. Nulleen dheengadda cirree buqqaafnee je. Waaw jecha kana namni jala laaluu ni dhiise natti fakkaata. Qaceelloo dhageeffadhaa. Nulleen dheengadda facaasaa meeqa gartee cirree dabamsiine facaasaa meeqa. Alhamdulillah muka musiibaa keenyaa miti kun warri dantaan qabne warri ibaadaan qabne warri akhiraan. Nulleen dheengadda cirree murree facaafne. Okay. Sheeyni jimaa Harargeedhaa kan ciramee muramee facaafame san keessa harka qabaachuudha karaa biraatiin nu himu. Manaa baasa waan jiru zaayiraan isinitti haasawaa jira. Waan ani je'e ozoon ta'in waan sheeyni je'een haasawaa jira. Tanaafuu kabajaa guddoodha wajjin. Sheeyni haraamummaa fi halaalummaa himuuf ozoon ta'in takkaffaa ummata Harargee guutuudha disrespect godhuudhaaf dhufe. Kabajaa irraa fuudhuudhaaf dhufe. Yoo jimaan haraam ta'e sheeka keenya masgiidan gurguddaa maallaqa jimaatiin jaarame biyyootan adda addaa keessa ka jiru san maaliif hin diine? Darasaalee maallaqa jimaatiin teessee awwadaay keessatti ilmi barachaa jirtu san maaliif hin ajjeefne haraamiin isiniif dhufaa jirti? Maaliif? Boodarratti nutillee maallaqa jimaatiin dhalannee haraam ta'uu deemnaa jechuun nutummaan uummata Harargeetiif kabajaa dhabuudha jedhama kun. Annama tokko irraan sodaadhu jira kee. Nama tokko ilma namaa kanarraan sodaadhu dhugaa rabbiin isinitti. Haqa abbaa fedhe ijatti haasawiitiin itti. Ani Hamzaadha. Ani Islaama. Ani Oromoodha. Ani Harargeedha. Zahir barbaaddanii miti. Nama dura if jaalateen nama jaalala. Nin jaaladha Harargeetiyyaa. Nama isitti bu'u abadan hin hayyamu. Abadan. Akkasumatti Oromoon hin jaaladha.
Hararge bu'uun Oromoo bu'uudha. Harargee xiqqeessuun Oromoo xiqqeessuudha. Shee Alii Jimmaa uummata Harargeetti tuffatee waan ajaa'aa je'eeni. Caatii amma rabbi haa barakachiisu mootummaan keenya dabarse fuudhee magaalaa keessaa dhabamsiise. Alhamdulillah dheengadda gartanii magaalaan tortoree boo'iin tortoree dachiin gartee rabbii garagalee jee fuudhee magaalaa keessaa dhabamsiise baadiyyaa galche achi baan barbaadde achi dhaqii barbaaddadhu jeen. Wallah ganaa qaraxatti ol fuudheeti gartee takka takkaan baala sitiin itti qaraxuun illee rafu jechuudha. Ilmaan balleessitee dubartii balleessitee hayyuu namaa hojiirraa hiitee ijoollee barumsa irraa barreessitee bineensa hamtuu jechuudha. Shajaratal musiibaa jaan argitee shajaratal summi jaan biyya Yamanitti hundeedhaan buqqisanii dhabamsiisan bakka siin jirtu sanirra. Wallah nullee dheengadda facaasaa meeqa gartee cirree dhabamsiifne facaasaa meeqa. Alhamdulillah muka musiibaa keenyaa miti kun warri dantaan qabne warri ibaadaan qabne warri akhiraan qabne achi dhaqee muka jalattiin haa oolu. Laakiin uummanni keenya hawaasni keenya bareedaan yoo kaleessallee ittiin gowwoome arra numa deebi'a abshir wallahi. Ammallee wanneen isinii dhaamuun namootan Shee Alii Jimmaa footoo isaa gaggaragalchitanii arrabsitan rabbi sodaadha. Warri ammaas Shee Alii fi Jimma wal qabsiiftan rabbi sodaadha. Jimma biyya malee Shee Alii miti. Shee Aliitu warra Jimmaati malee Jimma Shee Alii miti beeka. Akkasi quba qabaadha. Biyyaa fi biyya walitti hin fidinaa nama tokko jecha kana je'e namicha tokkicha qabadha. Ammallee wanninin asiin isinitti haasa'u ija teessanitti haasa'u warri na dhageeffachaa jiru sittiin haasa'u ka maqaa ustaazaa qabdu. Yoo arra maqaa gartee ustaazaatiin gabbaatee jimaa kanarraa hin deebisin kabajaa Harargee irraa hin deebisin boru akkatti dhuftee uummata kana maallaqa gaafachuu teessu an siin gaafadha. Atiin si gaafadha. Ummata kana yeroo maallaqa qofa Allahu Akbar jettee irraa guurachuuf immoo yeroo kabajaan isaanii tuqamtee isaan bira dhaabbachuu fi isiniif hin dhiisa daawwattootaa fi hordoftoota nama hundaaf sheer godhaa koppiliinki godhaa nama hunda biratti ergaa waliif ergaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu.